بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجالتمتوتا حردفتوتا راديو بنجلچا حقا حشما حركفوني أكم جرتن حردفتوتا كينيا هندي كيسان بكو مجرتنتي نغيني كين كان غمچو كان فيادا كان بدادنا إسان حدك بسن جچا odeeffannoo oolmee guutuu Oromiyaa guyyaa irraa qabannee dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoo waliin ana Abu Ammar. Lagannaan gabaa fi hojii dhaabuun guyyoota sadiif waamame guyyaa arrantanaa ganama subii wiixata irraa jalqabee hojiirra oole. Lagannaan gabaa fi hojii dhaabuun guutummaa godinoota Oromiyaa keessatti kan hojiirra oole yommuu ta'u, uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa gaafachuu eega jalqabee as aarsaalee hedduu kafalaa turuunis ni yaadatama. Arras kafalaa jiraachuun ni beekama. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa eega labsee as ummata Oromoo jublaan fixuudhaaf karoorfachuun isaatti ni beekama. Kanumaan wal qabatee uummanni Oromoodhaa kana qolachuudhaaf mormii karaa nagayaatiin geggeessuuf lagannaa gabaa yeroo waame kanatti qeeroon Oromoo guyyaa arrantanaa wiixata ganama subii irraa jalqabee haala gaariidhaan kan geggeeffamaa oole ta'uun maddeen keenya gabaasanii jiran. Mootummaan wayyaanee labsii Maarchii 3 bara 2018 eega kijibaan korojoo hatuun biyyattii koomanti poostii akka bultuuf labsii kana kan raggaasise yommuu ta'u, qeeroon Oromoo fi uummanni Oromoo labsii muddamaa duguuggaa ilmaan Oromoo irratti labsame kana ofirraa qolachuuf waraana agaazii makalaakiyaa Oromiyaa keessa deemee ilmaan Oromoo ajjeesuu fi dhiiga Oromoo gad naqaa jiru Oromiyaa keessa akka bahuuf mormiin lagannaa gabaa yaamame guyyaa arra haala nama gammachiisuun hojiirra ooleeti jira. Poolisoonni federaalaa fi waraanni agaazii magaalaa tokko keessatti deemanii uummata nagayaa kan hiraarsaa jiran ulaa keessan banaa jechuudhaan yommuu dirqisiisan kan mul'atu ta'uu maddeen gabaasan. Kanumaan wal qabatee bakkoota tokko keessattis saboota birootiin walitti buusuuf kan karoorfatan yommuu ta'u, garuu isaaniif kan hin milkaa'in isaan duraa fashalaa'uun beekameeti jira. Sochiin guutummaatti kan hin jirree fi sochiin konkolaataa manneen daldalaa waajjiraalee mootummaas guutummaan guututti cufaa kan oole ta'uu beekameera. Magaalota Oromiyaa sochiin lagannaan gabaa keessatti godhamaa oole keessaa kutaalee magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa godinoota addaa naannawa Finfinnee Burraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sulultaa, Adamaa, Asallaa, Shaashamannee, Baaleroobee, godina Wallagga Lixaa, Dambidolloo, Alamganaa, Wallisoo, Moyyaalee, Aamboo, Jimmaa, godina Harargee Bahaa, magaalaa Awwadaay, Haramaayaa, Galamsoo, Ciroo, Baddeessaa, akkasuma Najjoo, Gimbii, Cinaqsan, Hoolotaa, Sabbataa bakkoota tokkotti uummanni hiriira bahaa jiraachuun beekameera. Magaalaa Jimmaatti agaaziin uummata nagayaa irratti dhukaasa banuudhaan namoota 2 kan ajjeefte ta'uu maddeen keenya gabaasan. Godina Harargee Bahaa magaalaa Ciroo keessatti waraanni agaazii dargaggeessa Abraahim Abdallaa jedhamu ganama subii akkuma gadi baheen rasaasa 3 itti dhukaasuun kan ajjeefte ta'uu maddeen keenya gabaasan. Guutuu Oromiyaa keessatti waraanni agaazii uummata kan cinqaa jirus ta'uu maddeen keenya kan arganne gabaasan. Uummata nagayaa cinquun kan faayidaa isaaniif hin qabnes ta'uu hayyoonni Oromoo akeekkachiisaniiti jiran. Odeeffannoon arraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa. Hundi keessan bakka jirtanitti nagayni isin irra haa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Turtii gaarii.